Akkam jirtu daawwattoota keenya Oduu Media Ko amma yeroo oduu waliin an Abdii Waaqbayyana. Walgahii paartilee siyaasaa Itoophiyaa gidduutti godhame irratti Profeessar Mararaa Guddinaa dubbilee jabduu dubbatan. Sirni nafxanyaa sirna uummata lafa isaa dhabsiisuun eenyummaa isaa xureessuunii fi afaan hin beekneen bulchuun cunqursaa guddaa irraan gahedha jechuun Profeessar Mararaa Guddinaa dubbatan. Barreeffama walgahii waliigaltee biyyoolessaa paartilee siyaasaa gidduutti godhame irratti mata duree seenaa ijaarsa biyyummaa Itoophiyaa yaadiiwwan biyya walqixxummaa irratti hundoofte uumuuf godhaman rakkoowwan seenaa mudatanii fi carraawwan darban ija waliigaltee biyyoolessaan yoo ilaalamu jedhuun eessan irratti sirni nafxanyaa sirna uummata lafa isaa dhabsiisuun eenyummaa isaa xureessuunii fi afaan hin beekneen bulchuun cunqursaa guddaa irraan gahedha jedhan. Itti dabaluunis uummanni biyya kanaa fedhiiwwan gurguddoo sadii irraa ka'ee jedhan. Tokkoffaan fedhii uummata kaaba Itoophiyaa jiran walitti qabuu, lammaffaan Oromoo fi Somaalee dabalatee uummattoota kibbaa gita bituu fi sadaffaan ammoo humnoota Afrikaa hirmaachuuf dhufan wajjin wal morkachuudha. Kanas galmaan ga'uuf kan jalqabe Atse Tewoodiroos Itoophiyaa Minilikiin sirreessuuf yaalii kan godhan Iyyaasuu mootii Haayile Sillaasee sirna Dargii fi Adawaawiin hundinuu otoo hin milkaa'in hafaniiru jedhaniiru. Majlisni Oromiyaa poolisii naannoo Oromiyaa wajjin ajjechaa abbootii amantaa irratti godhamaa jiru ilaalchisuun mari'atan. Gareen pirezidaantii Majlisa Oromiyaa kan ta'an Sheek Hajii Ibraahim, Obbo Jibriil Usmaanii fi Barsiisaa Badruu Muhammad, Koomishinara Araarsaa Mardaasaa fi Koomishinara Mustafaa wajjin walgahii gabaabaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa hagayya 16 bara 2012 taasisanii jiru. Walgahii kanarratti pirezidaantiin Majlisa Oromiyaa Sheek Hajii Ibraahim yakka mana amantaa masjiida irratti abbootii amantaa irratti xiyyeeffatee waraana mootummaatiin raawwatame haala armaan gadiitiin ibsanii jiru. Magaalaa Asaasaatti ajjechaa Sheek Umar haadha manaa isaanii fi daa'ima isaanii magaalaa Kufalee waqtii uummanni magaalaa Kufalee salaata magriibaa masjiida Kufaleetti salaataa jirutti waraanni mootummaa dhukaasa masjiida irratti banuu, magaalaa Shaashamannee waraanni mootummaa dallaa masjiidaa cabsee rasaasa karaa foddaa masjiida Qamar jedhamu irratti dhukaaseen ustaaza ijoollee gandaa Qura'aana qaraasisanii masjiida sanatti uummata salaachisaa kan turan Ustaaz Kiyaarii fi Taajuu Abdallaa miidhamanii yeroo ammaa kana hospitaala Nagalleetti yaalamaa jiran. Kana dabalatee taateewwan tibbana mudatan mootummaaf ibsaniiru. Haa ta'u malee akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa kaleessaa jechuun hagayya 17 bara 2012 sirna awwaalcha daa'ima tikni mootummaa ajjeese irra odoo jiranii imaama masjiida Taaqwaa kan ta'an Sheek Abdallaahin waraana mootummaatiin ajjeefamaniiru. Filannoon naannoo Tigraayitti geggeeffamuuf jedhu guyyaan isaa murtaa'eera. Koomishiniin filannoo naannichaa fulbaana 9 bara 2020 akka geggeeffamu beeksiseera. Galmeen filattootaas jimaata darbee kaasee geggeeffamaa jira. Haala adeemsa kanaatiinis mootummaan federaalaa fi Tigraay gidduutti wal dhabdee uumeera. Kanumaan wal qabatees manni maree federeeshinii filannichi sadarkaa naannootti akka hin geggeeffamne nageenya biyyaatiif ni yaachisa jedhamee yoo yaadame ammoo mootummaan federaalaa gidduu galuun dhaabsisuu ni danda'a jechuun xalayaa akeekkachiisaa barreessuun isaa ni yaadatama. Heerri mootummaa keewwata 62.9 aangoo fi hojii mana maree labsa. Isarrattis yeroo naannoon tokko heera mootummaa cabsuun sirna heera mootummaa balaarra kuffisutti mootummaan federaalaa akka gidduu galuuf ni ajajaa jedha. Ofii sirni heera mootummaa balaarra kufe jechuun maal jechuudha? Keewwanni heera mootummaa kunis hojiirra kan oolfamu akkamiin? Naannoon Tigraay filannoo geggeessuun dhuguma sirna balaarratti kuffisa? Gaaffilee kanneeniif kan birootiif ogeessota damee kanaa BBC'n dubbiseera. Gaaffilee manni maree federeeshinii mootummaan federaalaa akka dhimma naannoo gidduu galuuf kan gaafatu yoo sirni heera mootummaa balaarra kuffiseera jedhee amanedha. Kana kan jedhamu ammoo yoo sirni al-idilee kan idileetiin ol ta'ee sirni heera mootummaa balaarra jira kan jedhamu irratti walii galuu akka danda'an dubbatan. Obbo Barihuu Tawalde Birhaan itti aanaa pirezidaantii fi abbaan seeraa mana murtii olaanaa federaalaa duraanii. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darban keessatti namoonni 1638 dhibee COVID-19 qabamanii namoonni 16 ammoo lubbuun darbanii jiru. Oduun hagayya 24 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture. Waan waliin turtaniif galatooma.